Sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sadaasa 24 bara 2016 harka fuunee akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame jalqaba irratti oduu isin dhageessifna. Itti aansuun qophii addaa mata dureen isaa qabsoon dhiiguu cabuu dafquu gaafata jedhuu fi bilisummaan qabsoo malee hannaa fi siyaasa waliin dhahuun hin argamu jedhu karaa jaalala sabaa fi jaallajiitu gadaa wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Beeksisa waamicha qeerroo idil-addunyaaf qopheessines ni qabna. Wallee warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Isin keessummeessaa akka isin waliin turu ani Noolee Buttaati. Amma hangafoota oduun isin dhageessa. Mootummaan faashistii Abbaa Irree Wayyaanee maqaa Koomaandii Poostii jedhuun ilmaan Oromoo dararsuu itti fufee. Labsii murna bicuu gareen shororkeessituu labsatteen osoo hin doorsifamin barattoonni yuunivarsiitota garaagaraa fincila xumura gabrummaa dhoosan. Hiriira guddaa irratti sabboontonni magaalaa Naqamtee naannoo Jaatootti rasaasa diinaan rukutaman 2 fayyummaan isaanii yaaddessaa ta'ee gara hospitaalota olaanootti dabarfamuuf jechuun dhaga'ame kan jedhuu fi kanneen biroos ni jiru. Babal'ina oduuf jaallajiitu gadaa. Mootummaan faashistii Abbaa Irree Wayyaanee maqaa Koomaandii Poostii jedhuun ilmaan Oromoo dararsuu itti fufte. Kanumaan wal qabatee golee Oromiyaa mara keessatti ilmaan Oromoo irratti hidhaa fi ajjeechaa akkasumas dargaggoota qaroo Oromoo ugguruun hammaachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan godina Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Giddaa Ukkee Qarsaatti yakka tokkoon alatti ilmaan Oromoo dararsaa jiraachuun beekame. Murniirtuu TPLF erga labsii hatattamaan labsattee as mirga dhala namaa kan duraanii caalaatti daran miidhaa jiraachuun beekamaadha. Mootummaa kan ofiin jettu murni bicuun kun namoota manni murtii bilisaan gadi dhiisaa jirullee magaalaa kana keessatti maqaa Koomaandii Poostiitiin aangootti fayyadamee hidhaa jiraachuu gabaasi qeerroo bakkichaa addeesseera. Haaluma wal fakkaatuun jiraataa magaalaa Ukkee kan ta'an obbo Oliiqaa Raggaasaa sababa tokkoon alatti Oromummaa isaaniif qofa mana hiraarsaa keessatti erga baatiiwwan hedduu dabarsaniin booda manni murtii bilisa kan baase ta'ullee waajjirri poolisaa humnaan qabee hidhee jiraachuu odeessi qeerroo Ukkee gabaasanii jiran. Ukkee keessatti adda durummaan qaamonni mootummaa shororkaawaa waliin hidhata godhachuun dalagaa jiran kanneen dhiiga Oromoo dhangalaasuu fi dhangalaasuu keessatti shora guddaa taphachaa jiran ergamtuun TPLF hojii diinummaa isaanii kanarraa akka of qusatan jechuun kanaan booda hojii diinummaa kana yoo itti fufan badii maatii fi qabeenya isaaniirra gahuuf itti gaafatamummaa isaa ofumaaf akka fudhatan qeerroon bakkichaa hadheeffatanii dhaammatan. Oduu biraan labsii mootummaa kan ofiin jettu gareen shororkeessituu TPLF labsatteen osoo hin doorsifamin barattoonni yuunivarsiitii garaagaraa fincila xumura gabrummaa dhoosan. Yuunivarsiitii Amboo Damee Awwaarootti warraaqsi barattootaan finiine. Yuunivarsiitii Amboo Damee Awwaarootti qeerroon diddaa sirna garboomsaa nafxanyaa jabeessee itti fufe. Sagalee dhukaasaa mooricha keessaa dhaga'amaa turu ibsuun humni tika wayyaanee barattoota mooraatti seenuun reebicha hamaa irraan gahaa akka jiran qeerroon bakkichaa gabaasan. Haaluma wal fakkaatuun hidhaan mootummaa wayyaaneen qancaree hundee jabeeffatee jiraachuun himame. Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti barsiisota yuunivarsiitii adamsanii qabuun hiraarsuun danachuu qeerroon gabaasan. Yeroo sochii jabaaf atakaroo gurguddaa uummanni Oromoof diinni isaa ilmaan nafxanyootaa waliin gaggeessaa jiran kana keessatti barsiisota hidhuun akka waan qabsoo Oromoo naaffisuutti kan fudhatanii jiran hojii isaanii kana itti cimanii hojjetanillee guyyaa guyyaan warraaqsi waloree itti finiinaa jiraachuu qeerroo yuunivarsiitii Jimmaa gabaasan. Akkuma gabaasnee turre mooraa Kitoo Furdisaarraa ilmaan Oromoo sabboontota barattoota 8 mootummaan ukkaanfamanii kan jiran yoo ta'u barattoota cinaatti barsiisota hidhaa jiraachuu qeerroo yuunivarsiitichaa addeessan. Dr. Fiqaaduu Asaffaa kanneen hidhamanii hiraarfamaa jiran keessaa nama tokkodha.
Hiriira guddaa irratti sabboontonni magaalaa Naqamtee naannoo Jaatootti rasaasa diinaan rukutaman lama fayyummaan isaanii yaaddessaa ta'e gara hospitaala olaanootti dabarfamuuf jechuun dhaga'ame. Haalli sabboontota lammeen kanaa guyyaa gaafa hiriira guddaa irratti rukutamanii haalaan nu yaaddessaa jira jedhu qeerroon bakkichaa. Sabboonaa Siyyum Asfaa'uu fi sabboontuu Zariituu Bultii yeroo baay'ee hidhaadhaa fi reebichaan dararamaa kan turan yeroo ta'u, amma immoo rasaasa wayyaaneen rukutamanii rakkachaa jiraachuun beekame. Dhumarratti dargaggoonni qaroo ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaaniif qofa humna tika wayyaaneen butamaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan ogeessi IT dargaggoo Abdiisaa Baancaajaarraa humna tikaan butamuun dhaga'ame. Dargaggoon kun afaan Oromoo afaan teknooloojii taasisuu keessatti dargaggoo shiroo olaanaa taphataa jirudha. Dargaggoon kun weebsaayitootaa fi appilikeeshinii hedduu afaan Oromootiin hojjeteera. Abdiisaan weebsaayitii qubee Generation Oromoo ICT fi appilikeeshinii akka jechoota hayyoota Oromoo hojjechuun guddina afaan Oromoo keessatti nama shiroo olaanaa taphatedha. Oduun keessa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanumaa qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Kamako tu nagale, kamako tu nagale, kamako tu nagale, kamako tu nagale, variti kana kalma nagale. Inari yal manamer, iman debela otmade, aloni walingaler, kale gati kale adole, wopsari nisari dirano, mika satir kore. Nyata si arrai lalte mama kappa ke gata katata, wante nama balesa dan agela nama deva kadasa, makawaya jitamu desi agaku kille. Beeksisa Deeggarsa qeerroo idil addunyaa damee Minisootaa. waamicha marii fi deeggarsa qeerroo bilisummaa Oromiyaatiif Yoon yoo jettan mudde 3 bara 2016 waaree booda sa'a 2 irratti. bakki isaa 465 Makubiin State Power MN 55103 Waamicha marii fi deeggarsa qeerroo bilisummaa Oromiyaatiif. Kamako tu nagale, kamako tu nagale, kamako tu nagale, kamako tu nagale, variti kana kalma nagale. Inari yal manamer, iman debela otmade, aloni walingaler, kale gati kale adole, wopsari nisari dirano, mika satir kore. Nyata si arrai lalte mama kappa ke gata katata, wante nama balesa dan agela nama deva kadasa, makawaya jitamu desi agaku kille. Qabsoon dhiiguu cabuu dafquu gaafata. Yeroon keessa jirru akkaan hammaataadha. Yeroon isaa yeroo diinni uummata keenya daangaa malee fixaa fi dararaa jirudha. Wayyaaneen kan yeroo kamiituu caalaa uummata Oromootti waraana amma funyaanitti hidhatee bobbaastee yakka suukanneessaa raawwachaa jirti. Har'a guutummaa Oromiyaa keessatti magaalaa baadiyyaa osoo hin jedhiin waraanni wayyaanee Oromoo irratti duula hidhaa ajjeechaa saamichaa fi darara raawwachaa jirti. Inni bakka buuteen isaa osoo hin baramiin hafaa jirus danuudha. Keessaa ammoo waraanni wayyaanee maqaa labsii yeroo muddamaatiin gandeen baadiyyaa magaalaa Oromootti bobbaaftee yakki raawwachaa jirtu kan dhaga'uuf nama sururuu ta'uu jira. Waraanni wayyaanee qe'ee Oromootti bobba'e kun dubartii abbaa warraa qabdus ta'e kanneen hin heerumiin abbaa warraa yookaan
maatii biratti humnaan gudeedaa akka jiru gabaafamaa jira. Xiqqaa guddaa Oromoo salphisee reebaa dararaa ajjeesaa jira. Qabeenya abbaa fedhee saamaa kan morme ajjeesaa fi hidhaa jira. Oromoon bahee galuu dadhabeera. Oromiyaa keessatti keessumaa magaalaalee keessatti Oromoon lama ta'ee wal duukaa deemuu waliin haasa'uu dadhabeera yookaan uggurameera. Kan dhukkubsate 2 fi 3 ta'anii hospitaala dhaquun, kan du'e heeyyama komaandii poostii malee wal duukaa ba'anii awwaallachuunis adabbii cimaaf nama saaxila. Walumaa galatti Oromiyaan waraana wayyaanii agaazii maqaa labsii yeroo muddamaatiin bobbaafameen jaannabasa jedhamu santaatee jirti. Dhiittaan mirga har'aa Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru kan raffisee nama bulchu miti. Uummanni keenya waraanatti bobbaafameen dhumaa jira. Kaan dhibeen manneen hidhaa kaampii waraanaa keessatti fixaa jira. Kaan ammoo reebichii fi rasaasni agaazii lafarraa haxaawaa jira. Dhugaan Oromiyaa keessa jiru kan miidiyaalee garaa garaatiin gabaafamu caalaa hammaataadha. Wayyaaneen haaloo maaf finciltanii uummata Oromoo keessumaa qeerroo Oromoo irratti bahaa jirti. Biyyattiin bulchiinsa siivilii maqaafillee ta'u biyya bulchaa ture jedhamu jalaa baatee guutummaa guutuutti humna waraanaa gaaffii malee dhukaasee nama ajjeesu jala galtee uummattoonni keessumaa Oromoon goolamaa jira. Gabaafni guyyaa guyyaan bahaa jiru TPLF'n yoo dandeeche Oromoo fixxeetuma obbaafachuuf waan kutatte fakkaatti. Kun kan karaa kamiinuu callifamee ilaalamuu qabu miti. Bakka jirrutti yakki sanyii balleessuu nurratti raawwachaa jiru balaaleffachuu addunyaattis beeksisuu nuffii tokko malee jabeessinee itti fufuu qabna. Waraanni wayyaanee har'a maqaa labsii yeroo hatattamaatiin dabalatan Oromiyaatti bobbaafame kun ajjeesee hin gaafatamu. Humnaan gudeedee saamee hidhee dararee hin gaafatamu. Abbaa barbaade irratti bakka barbaadetti sa'a barbaadetti tarkaanfii barbaade fudhachaa jira. Kun karaa kamiinuu dacha'uu qaba. Qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa turee fi jiru qabsoo haqaati. Qabsoo mirga ofii kabachiifachuuti. Qabsoo hiree ofii ofiin of murteeffachuuti. Diddaa gabrummaati. Saamicha, ajjechaa fi hidhaa baroota dheeraa keessumaa ammoo yakkoota bara wayyaanii waggoota 25 darban kana keessa raawwachaa jiru ofirraa dachaasuufi. Qabsaa'onni ilmaan isaa qaqqaaliin kan baddaa gammoojjiitti qabsoo hadhooftuu gaggeessaa jiraniif dhugaa afaan qawweetiin dhabe dhiiga isaaniin deebisuufi. Walumaa galatti gabrummaa gateettii isaa irratti saree buqqisee ofirratti gatuufi. Wayyaaniin ammoo kan ilmaan Oromoo fixaa jirtuuf kana hanqisuuf ta'uun eenyu jalaa'uu dhokataa miti. Keessumaa ammoo dubbiin ijoo maqaa labsii yeroo hatattamaatiin yakki uummata Oromoo irratti raawwachaa jirtu dhugaa kana ifatti mul'ise. Akka wayyaaneen qabsoo uummata Oromoo fincila xumura gabrummaa ukkaamsuuf yakka sanyii balleessuu dalagaa jirtu mirkaneesse. Diinni bara bittaa fi saamicha dheereffachuuf yakkoota danuu raawwachuu danda'a. Sobaa fi sossobaa adda addaatiin qabsoo irraayis nama daguu danda'a. Kan wayyaaneen gochaa jirtus kanuma. Qabsaa'onni ilmaan sabaa warri dhugaaf dhaabbate garuu ajjeechaan, hidhaa fi dararaan akkasumas ololli isaan hin hiikne. Akkuma ifatti mul'achaa jiru uummata Oromoo baroota bilisummaaf dheebotee kan gabrummaa jala jiru gabrummaa jalaa baasanii bilisummaatti uwwisuuf fincila xumura gabrummaa qabsoo hidhannoo finiinsaa jiru. Kun jabaatee itti fufuun dubbii fardiidha. Yeroon yeroo atakaroo miti. Yeroon yeroo hojiiti. Yeroon yeroo waan danda'aniin diina furguggufatanidha. Akkuma gayraraan dhuganii yoo oggaa daadhiin dhumte waan caadhu ulfatu. Lolanii yoo rasaasni dhumte qawwee furguggatu jedhan san. Amma uummanni keenya bilisa bahutti waan harkaa qabnuun diina furguggaachuu malee falli biraa hin jiru. Yeroon yeroo qabsooti. Yeroon yeroo afaaniin qofa lallabanii miti. Yeroon isaa yeroo hojjetaan hundi taa'anii itti qeeqanis miti. Yeroon isaa yeroo qabsoo finiinaa jiru keessatti dhiigni cabanii dafqanii gaaffii uummata ofii galmaan itti gahanidha. Hin dhiigne hin cabne hin dafqine taanaan qabsoo irra jirraan waan bishaan kaasu miti. Kanaafuu xiyyeeffannoon keenya alaa manatti kaayyoo gootonni Oromoo barootaaf irratti wareegamaa turanii fi jiran bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf haa ta'u. Barreessaa barruu kanaan sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo qalamni kee hin gu'iinii hirmaannaan kee dachaan itti hafuufuus hin jenna. Horaa bulaa.
yaa lammii koo dhaloota Oromtichaa wal jaaladhaa yaadadhaa dhala boorantichaa. Wal jaalannee tokkummaan wajjin teenyaa lakkii boruuf nu dhibaa dhaan faca'uun keenya. Kamako tu nagade, kamako tu nagade, kamako tu nagade, kamako tu nagade, upole siko koremdina nagene. Mesa modu amne la pera mesa ya tu ya amigo, wanti samun ya dale du anama orcha barako, jimmi no firo kalati owa. Mila malaka baba lauda de bariti barakana, nudille mila kapala suwalalle male akajara, nudodo mulati gadipunya mulati. Ya lamigo daluta Oromtichaa walegal sigo dada dara boorantichaa. Wal jaalannee tokkummaan wajjin teenyaa lakkii boruuf nu dhibaa dhaan faca'uun keenya. Dhiiga Oromoo ilmoodhaan waraannatee an Oromoodhaa jedhaa maqaa keenyaan dubbatee. Hidda qabaa yoo jedhu Oromoo keessaa abbaa irraa dhaalatee nuti maqaa kayyoosaa. Dhiiga Oromoo ilmoodhaan waraannatee an Oromoodhaa jedhaa kan keenyaan dubbatee. Hidda qabaa yoo jedhu Oromoo keessaa abbaa irraa dhaalatee nuti maqaa kayyoosaa. Hidda qabaa yoo jedhu Oromoo keessaa abbaa irraa dhaalatee nuti maqaa kayyoosaa. Dhiiga Oromoo ilmoodhaan waraannatee an Oromoodhaa jedhaa afaan keenyaan dubbatee. Hidda qabaa yoo jedhu Oromoo keessaa abbaa irraa dhaalatee nuti maqaa kayyoosaa. Yaa lamigo dhaloota Oromtichaa waliigal sigo dada dhala boorantichaa. Wal jaalannee tokkummaan wajjin teenyaa lakkii boruuf nu dhibaa dhaan faca'uun keenya. Bilisummaan qabsoo malee hannaa fi siyaasa waliin dhahuun hin argamu. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo. Sabni gabroome tokko gabrummaa jalaa bahuuf tooftaa fi tarsiimoo adda addaa dhaawatee qabsaa'uun kan turee fi kan jirudha. Kunis hanga sirni gabroonfataa tokko jirutti gara fuulduraattis kan itti fufudha. Qabsoo godhamu keessatti dhaabbileen siyaasaa adda addaa kan dhalatan ta'uunis haaluma barame. Qabsoo uummanni Oromoo sirna koloneeffattoota Impaayera Itoophiyaa waliin godhaa ture ammas itti jiru keessatti haalonni uumaman kan adda ta'e miti. Qabsoon keenyas rakkoolee jajjaboo keessaa fi alaa mudatan haala bilchinaa fi of kennisiisaan keessa darbee sadarkaa har'arra jiru ga'ee jiraachuun isaas eenyuun illee hin haalamu. Dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoon qabsoo kana olaantummaan kan hoogganaa turee fi hoogganaa jiru ta'uun isaa ni beekama. Har'a qabsoon keenya sadarkaa abdachiisaa irra kan jiru yoomirra caalaa bilisummaatti dhiyaatee jira. Haa ta'u malee diinni nuti falmaa jirrus mirga amma qabsoon argannee fi biiftuu bilisummaa fagootti arginu kana dhabamsiisuuf halkanii fi guyyaa kan hojjetaa jiru ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Akka carraa ta'ee seenaa qabsoo keenyaa keessatti sirna koloneeffattootaaf harka mirgaa ta'uun warri qabsoo keenyaaf gufuu ta'aa turan har'a illee gufuu ta'aa jiran dhalootuma Oromoo garaa isaanii fi fedhii dhuunfaaf bitaman ta'uusaa hedduu nama gaddisiisa. Haa ta'u malee adda bilisummaa Oromoon shira diinaan xaxamu kana irra aanuun qabsoo eegalamte galmaan ga'uuf yeroo kamirra caalaa hojjetaa jiraachuusaa hubachiisa.
Akka hunduu quba qabutti sadaasa 11 haga 13 bara 2016tti walgahiin yaa'ii hooggantoota Oromoo Atlaantaa jedhamu geggeeffamuun isaa ni yaadatama. Oromoon akka sabaatti walitti dhufee fuulduree isaa irratti mari'achuun barbaachisaa ta'ullee haalli yaa'iin Atlaantaa kun itti qophaa'ee fi itti bahiinsi isaa kan hin beekamne ta'uu hubachuun adda bilisummaa Oromoon irratti hin hirmaanne ture. Haa ta'u malee bakka adda bilisummaa Oromoon irratti hin hirmaannetti xalayaan deeggarsaa maqaa adda bilisummaa Oromoon sadaasa 14 bara 2016 lakkoofsa adda bilisummaa Oromoo 001 2016 barreeffame bakka walgahii Atlaantaa sanatti raabsamaa turuu odeeffannoon Atlaantaa irraa argame ni mirkaneessa. Qabiyyeen xalayaa kanaa akka agarsiisutti miseensonni adda bilisummaa Oromoo walgahii kanarratti akka hirmaatanii fi kanas hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo kan itti gammadan ta'uu ibsa. Haa ta'u malee xalayaan deeggarsaa kun waajjira adda bilisummaa Oromoo irraa kan hin barreeffamne ta'uu fi adda bilisummaa Oromoon walgahiidhuma Atlaantaa irratti akka hin hirmaanne uummanni Oromoo miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akka beekan hubachiifna. Xalayaan kunis maqaa adda bilisummaa Oromoo fayyadamuun daldala siyaasaa kan gaggeessaniin kan barreeffame ta'uu uummanni keenya akka hubatu dhaamna. Haala hedduu qaanessaa ta'een waltajjii adda bilisummaa Oromoo irratti abaarameen kana yaada wal faallessaa ta'een xalayaa deeggarsaa adda bilisummaa Oromoo irraa akka bahe fakkeessuun yaada bilchina hin qabne akka ta'e hubachiisuu barbaanna. Kanaaf adda bilisummaa Oromoon kan itti amanuu fi hubachiisu bilisummaan qabsoon malee hannaa fi siyaasa waliin dhahuun akka hin argamnedha. Adda bilisummaa Oromoon haalota xixiqqoo namoonni dhimma dhuunfaa isaaniif jecha xaxaniin kan hin gufanne ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Warreen Oromoof qabsoofna jechaa hanna yookaan waliin dhahiinsa siyaasaa fi aangoo dhimma duree godhatanii kaatan gochi isaanii dabaan kun kan taakkuu tokkollee isaan tarkaanfachiisuu akka hin taane hubachiisna. Uummanni keenyas kana hubachuun warreen galii qabsoo isaaf danqaa ta'an bira darbuu tokko malee dura dhaabbachuun iggitii akka itti godhu asumaan dhaammanna. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo sadaasa bara 2016. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba dinasa moo gaafa tokko nama saambulee. Dutee waree gamtu lubbuun tiyyaa allaatti namarsitu reeffa kiyyaa. Dutee waree gamtu lubbuun tiyyaa allaatti namarsitu reeffa kiyyaa. Dhiiga kooti na barreeffamu bilisummaanii. Laphee kooti na ijaarramtu Oromiyaanii. Dhiiga kooti na barreeffamu bilisummaanii. Laphee kooti na ijaarramtu Oromiyaanii. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba dinasa moo gaafa tokko saba saambulee. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba dinasa moo gaafa tokko nama saambulee. Akada babaan qabne diddiitamne hanga yoomitti jiraanna gabroomne. Akada babaan qabne diddiitamne hanga yoomitti jiraanna gabroomne. Tokkummaan kaane hafuursine fincilee lollee. Baan kun hunduu nurraa jita yoo bilisomne. Tokkummaan kaane hafuursine fincilee lollee. Baan kun hunduu nurraa hafa yoo bilisomne.
maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinasa moo'ee gaafa tokko saba saambulee maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinasa moo'ee gaafa tokko nama saambulee. Dukana tilkaan baasee nuu jiniine ifaan nurraa fagaate timbiriire. Dukana tilkaan baasee nuu jiniine ifaan nurraa fagaate timbiriire. Ekeraatti nu naasise nu rifaasise. Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaase. Ekeraatti nu naasise nu rifaasise. Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaase. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinasa moo'ee gaafa tokko nama saambulee maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinasa moo'ee gaafa tokko saba saambulee. Qabsoo Oromoof kan wareegamanii roorroo alagaa diddaaf fandumanii. Qabsoo Oromoof kan wareegamanii roorroo alagaa diddaaf fandumanii. Warqitoo lallabaa jiru bakka jiranii. Garaaf lageen bosonaa faroo eessa jiisanii. Warqitoo lallabaa jiru bakka jiranii. Garaaf lageen bosonaa faroo reeffansiisanii. Oboona baa'oo bokkisaa dhufee leenci bosonaa bokkisaa dhufee oboon uummataa bokkisaa dhufee homaan sodaatu qabsootti fufee Oromoo lolii fincilii ka'ee leenca bosonaa oboo kan garree beelaa deemuudhaan gogaa baraaree yoo beela illee homaan argatu iddaa mukaati kan inni nyaatu bishaan deebotee sorrooqa dhugee kaayosaaf jecha kan inni gogee oboon keelolee daggalaa diigee booji'ee qabaa harka isaan fiigee keef maatisaa waa hundaa dhiisee wareega. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabna. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jecha sagantaa biroon hanga wal agarrutti nagaan turaa. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.